jirtu nagaa keessanii anillee nagaadha galata waaqayyoo sinillee baga nagaa taatanii har'ammoo waliin qaddaa jennaa yookiin misaa jennaa waliin biraanii hejjennaa kunooni qopheeffadheera timaatimii asitti qopheeffadheera dinnicha qullubbii adii fi jijimbila jechuudha asitti immoo qullubbii hojjetadheera jechuudha asitti immoo kun ruuzii bisheeffachaaniin jira amma qaxxitaadhumaanii qullubbii keenya biddarra kaawwannaa jechuudha waliin hejjennaa amma dhumaatti na waliin tura kunoo qullubbiin keenya nu bishaateera waan ta'eef amma maalitti naqannaa kunoo kanatti naqannaa jechuudha loomii 2 qurunfudii qarfaa qullubbii adii fi jijimbila kunoo filfila aswatii baalasa kana jechuudha ammatti naqannaa kunoo asitti immoo zayitii irra kaawwadheera kunoo nan xabbafadhaa jechuudha andaanqoo maaliif hin jabaata simmiyaasi dinnichas nan xabbasaa foonis nan xabbasaa jechuudha zayitii saachii keessaatti booda xumuradhee ka'eetanii as keessa naqadhaa jechuudha yeroo qollaatiin kunaa tole kunoo argitanii kun nu bishaatee jira jechuudha wal faana nu bishaatee jira amma immoo baaraatitti naqanna yookiin qimamii jechuudha kunoo maajii kurkumii jedhu asitti biyya keenyatti hirjii kamoon dimbilaalasa jedhamu jechuudha biyya keenyatti daakuusaadha kunoo filfilii amma immoo daakuusaatti nannaa jechuudha dura callaasaa keessa buuseen ture kunoo baaraatiin kun lamaan immoo kunoo kanarraa jechuudha baay'eedha inataa baay'ee keessaa qabachuudha kunoo akkasuma immoo kunis baay'ee keessaa qaba garuu inataa lamadha jechuudha ina kanatti godhe dimbilaalli immoo kunoo amma qaxxitaa maal goona asitti naqannaa jechuudha akka kanatti gaanni kun takka nu bishaatee takka immoo wanti itti naqannaa jechuudha timaatimii itti naqannaa amma inni kun xiqqooshi haa takkatakuu jechuudha kunoo dijaajiinis bishaachaanii jira kunoo dijaajii xumuradheerraa baafadheera xabbafadhee kunoo bisheeffadhee dinnicha koollee akkatti xabbaseera esogoottis wanti timaatimii dabalee bisheeffadheera amma qaxxitaadhumaanii asitti naqadhaa jechuudha innaani kan hin xabbaseef akka inni jabaatuufidhaan xabbasee jechuudha zayitiidhaanii asitti waan faqqaddan naqachuu dandeessu si roobis itti naqachuu dandeessu dhadhaas itti naqachuu dandeessu ani roobii kan hin dhiisee fi qullubbii baay'een itti naqadhe kanaaf hin dhiisee jechuudha dhadhaas immoo kumaan dhiisee sin immoo itti naqachuu ni dandeessu yoo baskamaa ta'e irraanis itti naqachuu dandeessu amma qaxxitaa asitti naqannaa jechuudha kunoo akka kanatti daqiiqaa 10 wayii keessa nuufaa turuu jechuudha sababiin isaa wal fudhatee haa urgaa'uuf malee bishaateera jechuudha hundisaayyuu bishaateera jaajiinis bishaateera dinnichis bishaateera kollaateenis bishaateera waan ta'eef daqiiqaa 10 bichaarra tursiisadhaanii isaa booda ruuzii koo bisheeffadheerraa baafadheera waan ta'eef walitti naqeetanii immoo deebisee daqiiqaa 20 irra teessisaa amma dhumaatti ilaalaa isiniin jedha kunoo amma immoo shunkurtii asitti xabbafannaa isaa irra keessa naqannu jechuudha yeroo irraa baafne irra isaa keessa naqannaa in urgaa hin bareedas irra isaa keessa jechuudha akka kanatti qaqallistanii mummurtaniitu xabbafachuu jechuudha gaafa zayitii lixee addan hiiqata hundisaayyuu inna zayitiin immoo zayitii qulqulluu ta'uu qaba kunoon ani addisiisanitti qicadhe fooliinsa tuqamaa taanaanii isin jalaa balleessa hin bada jechuudha inni kun fooliinsa hin badarre keessa naqma waan ta'eef eddanni xumuramee ka'etti akka inni bareeduu fi akka inni urgaa'uuf irra keessa naqma waan ta'eef zayitiin tuqamaa taana fooliisaa isin jalaa barreessaanii akka kanatti in xabbasnaa jechuudha amma irra isaa keessa sanaan dhubooddee kunoo amma niqachuufanii xumuradheen jira sugoo kol bisheeffadheera daqiiqaa 10 olirra tursiifadheera yuudha inna kunoo ruuziin ko duran bisheeffadheerraa baasadheeni
Kunu shunkurtii kosbishee fadhee rabaa fadheeraani booda irratti naqnachuudha. Kan immoo irra isaa keessa yeroo xumurre innaa anamma addaan kuteetan itti naqadhachuudha. Suguurran itti naqanii ruuziyyuu iddoo lamatti addaan kuteetanii jalas ruuzii naqeen walakkaa sugoo godheetan irra immoo ruuzii naqaa jechuudha. Amma naqanneetu walitti deebinaan kun argitanii ani addaan kuteetan itti naqadhe jechuudha. Ruuzii jala naqeetanii irraan immoo sugootti naqadheenii sugoon goshaan hin qabu gogaadhaani. Amma qaxxitaa ruuzii sarraa hafe sana kunoo lasa kana jechuudha. Irraan hin naqamma kunoo asirraa. Kunoo akka kanatti ukkaamameetu bareedaa jechuudha. Jalas ruuziin jira irras jira. Akka kanatti ukkaamsanneetu daqiiqa 20 immoo abidda irratti deeffannaa jechuudha. Kunoo akkatti innaa ani irra keessan kunoo kanatti naqa jechuudha. Argitanii akka inni diimatuuf indiimeessa bareechas biftisaas inataa lama ta'a jechuudha. Diimaa fi adii ta'a. Lafa inni tuqee fi iddoon hin tuqne immoo adii, iddoon inni tuqe immoo diimaa ta'a jechuudha. Innaan bishaaniin hin bulbuladhe isin immoo zayitiidhaanis bulbulachuu dandeessu. Waan faqqaddanii bulbulachuu dandeessu jechuudha. Kunoo akkatti itti naqannaa jechuudha. Amma qaxxitaa deebisneetu abidda irra daqiiqaa 20 kaawwannaa jechuudha. Kun biraan namamu kiyaarii fi kaasii, timaatimii, filfila suwatii, zeezeetuunii, ashaboo, loomii tokko qabaa. Kunoo amma immoo ammani ruuzii korra baasee garagalchadhutti geesseetan tallaayyaa kaawwadhaa jechuudha. Naa qorraani kunoo ruuzii keenya irraa baafannee jirra. Amma qodaatti naqachuuf hin jedha. Kunoo qopheeffadheeraanii asitti naqadha. Kunoo akkani bareedee jiru. Amma suuta'een akka hin caccabnetti jechuudha. Kanaan hammaareetanii achitti naqadhaa jechuudha. Kunoo naqadheen jira qodaatti waan inni bareedee jiru laalaayyuu. Amma immoo wanti itti naqannaa jechuudha. Shunkurtii sadii rama xabbafanne irra isaa keessa naqannaa jechuudha. Kunoo akka kanatti hin urgeessa booda akka edda'amu fooliin isaa keessa naanna'a baay'ee waan ta'eef akka kanatti irra naqannaa jechuudha. Amma walumaan ejjennee xumurre waan ta'eef waliin kutaa nyaataa geessinaa na waliin turaayyuu isiniin jedha. Kunoo akka kanatti jechuudha. Kunoo amma immoo kutaa isaanitti nyaatan fidadheetan jira. Innaa sa'aatiin isaa xiqqoo hin hafa. Ani sila viidiyoo hojjedhee fi dafee xumuradhee fidadhee kunoo xumureera. Amma dhufanii nyaatu isiniin jedha. Innaa yoo isinitti tolee like, subscribe naa godhaa na jajjabeessaa isiniin jedha. Oromoo ko numatu wal jabeeffata waan ta'eef shaaluma amma viidiyoo biraa walitti deebinutti.